Akkam jirtan? Naguma fayyaa keessanii? Egaa viidiyoo kanaan dhimma dhaabbata shororkeessaa Aboot jedhamu irratti odeeffannoo adda addaan isinii kenna. Har'a egalee waa'ee dhimma kanarratti wantoonni baay'ee isinitti jiru waan ta'eef nu hordofaa. Viidiyoo kana michoota keessan, hiriyoota keessaniif qoodaa, laayik godhaa, sabskiraayibs naaf godhaa. Galatoomaa. Aboot jechuun adda bilisummaa uummata Tigraay jechuudha. Dhaabbanni kun maqaasaa jaallataa. Egaa maqaasaa jaallatu kana akkuma qabatetti du'uuf jira. Ni beektuumi? Dhaabbanni kun egaa waggoota 27f yeroo Itoophiyaa bulchaa turetti waan inni gochaa ture erga taayitaarraa fonqolfamee boodadhaan hundi keenya kan sirriitti beekuu dandeenye durarratti iccitiidhaan waan baay'ee hojjete. Keessumattuu qabeenya biyyaa fi uummataa birrii biiliyoona 100 lakkaa'amu saamee saamsisee gara biyya alaatti geesseera. Wayitii ammas biyya keenya waraanaa kan jiru, qabeenya hedduu kan barbadeessaa jiru, lubbuu kan galaafachaa jiru qabeenya kuusee kanaani. Birrii saamee kanatti fayyadamuudhaan dhaabbanni kun du'uu qaba. Dhaabbanni kun baduu qaba jedhamee hojjetamaa jira. Qooda gama keenyaa gumaachuutu nurraa eegama. Galatoomaa.